Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulugeta tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo. Akkasuma Mulugeta maal qabattee dhufte hojjettanii viidiyoo haarawaa walitti deebinee jirra. Inni illee maal jechuun keessaniin oolu dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Innis maal jechuun keessaniin oolu akkuma iskiriirratti argaa jirtan kana bahar dhugaa rabbii waan nama gaddisiisu as ba'ee dubbatee jira guyyaa har'aa jechuudha. Innis maal jechuu keessaniin oolu bal'oon najjaashii fi qayin qabanii jiranii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baharii akka nama tokkootitti bal'oon cinaa dhaabbatee akka obboleessa ofiitti gaaddisa isaaf ta'e barbaadaa ture argee baharillee baafatee jira. Garuu bal'oon amma najjaashii fi Ahmad qayin jechuudha qabanii bilbila bal'oo bichaa of harkaa qabanii garuu bal'oon bakka kana jiraa isaa quba hin qabu. Baharii dhugaa rabbii bahar baay'ee gadda guddaa keessa jira jechuudha. Takka lubbuu kiyyaan dabarsaa takka edan immoo bal'oon as baasa yoon bal'oo as hin baasine lubbuu kiyyaan dabarsa jedhee ofirratti murteessee jira. Waaqayyo immoo hundumaa danda'aadha. Waaqayyo kanuma jaraa illee isa haa baasu. Maaliif dhugaa fatanaa hedduu fi waan baay'ee nama gaddisiisu waan isaanii baharaa fi bal'oo irratti godhaa jiran kun jechuudha. Gocha suukaneessaa durallee bahar irratti raawwatanii ammallee garuu bal'oo jechuudha bakka buusanii dhabee jira jechuudha baharii. Inna dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee ulfaataadha wanni bal'oo fi bahar irratti deemaa jiru jechuudha. Yaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya du'aayii godhaa fi waaqayyo hundumaa danda'aadha waan ta'eef waaqayyo irraa haa qabbaneessu. Ummata siiliidhaan deemu kana ummata dhaabatatti dhiiga namaa dhuguudhaaf qixxifatu kana dhugaa baay'ee nama jibbisiisa baay'ee ulfaataadha jechuudha gochi isaan raawwachaa jiran kun jechuudha. Kanaafuu warri Yamanii keessa jiru takka siiliirraa wal maraachanii takka nama karaa deemu qoricha itti biifanii ukkaamsanii fuudhanii bakka buusanii isaanii wal dhabamsiisanii waan barbaade irratti yaadanii ammas bal'oo qabanii qayin fi najjaash qabanii jiran jechuudha. Bal'oo manaa qabanii manatti ol nam'anii jedha baharii. Innaa dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Baharii baay'ee tokko gaddan keessa jira. Innillee bahar bal'oon na biraa qabamee bal'oo of biraa dhabee edana ciisee hin bulu takka bal'oo baasuu takka lubbuu tiyya baasuu kana lamaan murteen tiyya jira. Dhugaa maaliif bal'oon baay'ee tokko bahar wajjin rakkatee baay'ee tokko isaaf jedhee dararame malee mataa ofiitiif moti jechuudha. Bahar obboleessa ofiitiif jedhee cinaa isaa dhaabbatee anatu sii jira obboleessi kee jechuudha cinaa dhaabbatee baay'ee tokko gaachana isaaf ta'e jechuudha. Amma immoo baharis baay'ee tokko cannaqamee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota koo inna waaqayyo hundumaa danda'aadha. Waaqayyo kana keessaa sinaa baasu jedhaanidha. Dhugaa rabbii maaliif Oromoon garuma hundattuu baay'ee wal rakkisaa jira baay'ee wal dararaa jira. Dararaan biyya keessaa hanqatee dararaan biyya ormaa jireenya biyya ormaa keessatti dhugaa baay'ee tokko wal dararaa jiranii kan biyya keessatti wal dararan hanqatee jechuudha. Kan biyya keessatti lubbuun ilma namaa dhiigni ilma namaa guyyaa guyyaadhaan gannamu hanqatee jechuudha. Biyya ormaatitti illee sila kan gaachana waliif ta'anii wal cinaa dhaabbatanii akka bineensaa wal adamsaa jiran jechuudha. Kanaafuu yaa hordoftoota fi kabajamtoota koo dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu wanti raawwatamaa jiru wanti Oromoon walirratti raawwataa jiru kun baay'ee waan jibbisiisaa fi waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Dhugaa bakka Oromoo keessatti wanni takka argamee hin beekne agarsiisaa jiranii wanni takka argamee hin beekne reefuu as ba'aa jira jechuudha. Takka siididhaan maraachuu takka dubartii abbaa manaa jalaa fuudhanii ukkaamsuu takka immoo abbaa manaa fuudhanii ukkaamsuu. Dhugaa maaliif ta'e kun garuu Oromoo akkatti waan akkanaa kana warratti raawwatan lammii tokko ta'anii dhiiga tokko ta'anii gocha akkanaa warratti raawwachuun maaliif barbaachise? Odoo beekanii biyya keessatti
guyyaadhaan lubbuun kan namaa darbu, guyyaadhaan dhiigni namaa kan gannamaa oolu san gaachana ta'anii lammii ofii bira dhaabbatanii baay'ee gaariidha. Waaqayyoollee san namarraa jaallata jechuudha. Garuu isaa san hundumaa dhiisanii ofiif ofirratti qabsaa jiran yookiin immoo ofirratti duulaa jiran jechuudha. Akka nama xalaata irratti duulu ofii isaaniitti ofirratti garagalanii ofirratti duulaa jiran jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu jechuudha. Dhugaa waan ta'uu hin qabne hojjechaa jiran jechuudha. Warri Yamanii keessattuu biyya Yamanii keessatti wanti deemaa jiru waan baay'ee ulfaataa fi waan baay'ee fokkosiisaa jechuudha. Waan baay'ee kanaafuu bahaarii fi bal'oodhaa du'aa godhaa. Bahaarii ballooni bakka waaqayyo bakka jiru isa asaa baasu harka xalaataa jalaa isa si'aa baasu jedhaati du'aa godhaa fi siniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo dhugaa baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Kanaafuu du'aa godhaa fi bahaarii fi balloollee waaqayyo isa asaa baasu waaqayyo